Arramoo viidiyoo biraatii walitti deebineeti jira. Egaa viidiyoon ani qabadhee isinii dhufe akkuma suura isaanii irratti argitan kanarratti obboleeyyan keenya lamaan tokkoon isinii qabadheeti dhufe. Eenyuuf eenyu jettan immoo Aaddee Fayyoo fi obbo Ajjii jedhamu ga'a. Egaa argitaniiti turti jirtanii Fayyoon samuuna kana inaaffaa dhiisee gubbaadhaa gaditti gallakkisee akkanatti kinoo yaa jirana shamarran lama hin fuudhinaa haadha manaa lama hin fuudhinaa yoo jedhanii maammadoon namaaf hin sarmu jechuudha. Shariyaan nu eeyyamaa nuti maammadoo lama faaxee lamaa gadi hin fuunu faaxee afurii gadi hin fuunu yoo takka nyaara nutti guurte takka nu kolfiti waan ta'eefu kanaaf qophaa hin jiraannu lama hin jiraanna jedhanii egaa akkasuma obbo Ajjiin Fayyoo fi caaltuu waan ta'eenyu jedhaniif Fayyoon immoo xiqqoo ishii naaffaa kanatu gubee na fakkaate inni naaffin obboleettii kun ni argatta waan hundumaa atillee ni qaqqabda laal kan caaltuun argatte kanaatis hin argattaa suuta jedhe hariitiin omaa namaaf hin godhu bu'aa hin qabullee jechuudha. Nagaas gaafachuu hin dagan nagaaf jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa biroo taatan yoo yaashama harka fuune jira jirtu. Egaa manni kun mana maskii fiqiriiti mana maskii jaalalaati warreen maskii jaalalaaf maatii taatan sheer laayik gochuu hin dagitinaa warreen immoo maskii fiqiriif maatii intaani kotta maatii keenyatti dabalama viidiyoo yeroodhaan qabannee isinii dhufnu waa takka irraa barattu anga wallaaluma kooti jechuudha. Namni hundumtuu beekaa ofiin hin jedhu guutuu miti namni hunduu. Kanaaf hundi keenyaa dadhabaadha jechoota isaan dubbatan irraa maal aakshinii isaan hojjetan irraa immoo argitee hin callistu ati immoo yaada kee irratti kennachuu ni dandeessa jechuudha. Egaa akkuma suura kanarratti argitanii viidiyoo Fayyoon hojjette tokko irratti mana Ajjiifaa dhaqxee kaleessa caaltuudhaan akkamitti inni kushiinaa seenee nyaata sii hojjeta maqaa na balleessuudhaaf miidiyaa gubbaarratti jette macheem egaa dhiirri haati manaa saddoo sanaa beeloftuu inni taa'ee hin laalu dirqamni isaa hojjetee kennuudhaafiif har'arree Fayyoon ijaazaa baatee yookiin boqonnaa gaafa baatu kara mana eenyu deemti kara mana Ajjii fi caaltu bira deemte ka egaa akkuma caaltuudhaa hojjettu anaafillee na hojjedhu maal jechuu dhabe ofii teessee anaaf hojjedhu caaltuudhaaf isin hojjette miti kanaaf dirqama anaafillee hojjechuutii qabda ani homaa isin gochuu hin danda'u taa'ee nyaachuu malee isheedhaaf isinuma qabsi inuma hojjette miti ani amma sin bira dhufnaan ka'iitii anaa ol seenu ka'ii kushiinaa gali maaliif naan jette yeroo walta caqaacaqan yeroo hin barbaadu jettu kanan dhagayeega. Maaligaa yaa Fayyooto yaa bareedduto inaaffan bu'aa hin qabu jechuudha. Kanaafuu inaaffan bu'aatii hin qabu Ajjiin jaallateetii miti giddiitii isa qabeeti. Argineetii jirraa kana duras isa beeknaa nama bishaan ol fuudhee buufatee hin dhugneedha. Ajjiinii garuuti immoo gammachuu haati manaasaa ilmoo godhatteef ilmoo harkatti aammattee teessuuf dirqama waa hundumaa godhuufii qaba jechuudha. Kanaaf inni ka'ee kushiinaa keessa lixii bukeessee marqaa marqee caccabsaa godhee fi ishee nyaachisa malee osoo caaltuun akkuma kee kana waa akka barbaadde olii gadi deemte duraan argiteera isheedhaaf illee waa takka hin godhu. Garuu hamma dirqama inni qabu laal ilmoo bareedduudhaa isheedhaaf isaaf deesse waan ta'eef dirqama ilmoo sanaatiif jedhee ishiidhaaf eenyu jedhe malee daa'imni boroo ol kaateenaaf hin hojjettu dandeessee humna hin qabduudhaaf akkas godhe malee caaltuuf dhimmeetii miti jechuudha. Kanaafuu obboleewwan koo maal jechuutiin barbaade erga itti galanii otoo beekanii kan itti galte otoo beektu osoo inni haadha manaa qabu. Kanaafuu erga nama tokkorraan ishiidhumaayyuu namootuma biraayyuu haa ta'u kanaaf eenyu jennaan maaliif jettan seetan otoo itti beektu wanta galte tokko osoo namni haadha manaa qabaatti beektu yoo hirraan dhaqxe anguma barbaaddaniitiin duraallee simiitu afaan kee zibbitti hodhattee taa'udha. Maaliif jennaan sidha otoo beektu otoo waa hundumaa argitu kasii kan dabilii hirraan dhaqe waan ta'eef ishii miti kan dabilii hirraan dhaqe yeroo hundumaa obboleeyyan keenya yeroo akkas godhan nan aarsu jechuudha. Maaliif taanaan situ otoo argitu maaliif jaarsa namaarraan dhaqxa? Qeerroon meeqa lafa guutee jira qeerroon haadha manaa hin qabne meeqatu guute ergammoo itti dhaqxee waan isheessi goote hundumaa obsuudha malee deemanii guyyaadhaan mana tankwaakwa'anii u'uuna qabaa nagallakkisaa jechuun kun gonkumaa hin hojjetu jechuudha. Maaliif taanaan isiifis ta'e namootuma biraarrayyuu namoota baay'ee ni argina jechuudha akkas godhu. Gochi kun immoo gocha badaadha jechuudha. Gocha gaarii hin taane maaliif taanaan osoo beektuutti dhaqxee
gaafammoo osoo beektuu itti dhaqxe maaliif kuni ta'a ani ka'een hojjedhu ka'itima akkuma ofii isheetiif isaaf isheef hojjettu anaaf illee hojjedhu hin jedhamu maaliif taanaan hojiin kan nu kenname dhiira dubartii hin jedhamu hundi keenyayyuu qixuma hojjechuuti qabna sammuu qixa nuuf kenne waaqayyoon wal qixxeessee nuume waan ta'eef yeroo baay'ee dubartiin dhiirota balleessiti maaliif balleessiti isinitti fakkaate dhiira kushiinaa seenuu hin jaallatan tokko dhiira kushiinaa dhiisati beenyu dhumaturree kidaanii dhumaturree waxii of bukkee keessee kidaanii qadaada saaqee gaafa waxii biddeen irratti naqu lakki jedhanii warri harka irratti baatan illee hin jiru. No maaliif hin harka irratti sabaadha anis nan hojjedha inni isaa hojjetu maaliif taanaan baqa hundi keenyayyuu hojjennee of jijjiiruudha malee hojii dhiiraa fi hojii dubaraatti jedhamee kan kennameef hin jiru jechuudha. Yeroo baay'ee kanaadha shamarran yoo laal dhirsa kee kan qabatu shamaruma kan gallakkisu illee shamaruma jechuudha. Yeroo ati biddeena tolchitu inni waxee yeroo ati biddeena sa'aanii kaastu daandirraa inni immoo burcuqqoo kaasee yeroo ati waa tokko dhiqxu yeroo ati wayyaa miicitu inni sa'aanii dhiqee akkanatti hojii wal gargaaraniiti malee ta'anii wallaalaniiti miti hojiin inni kun kan dheerati kun kan shamarraniiti wanti jedhu hin jiru na bira jechuudha maaliif taanaan qixa bakka anis nan hojjedha inni isaa hojjetu qaama guutuu qabna waan ta'eef amma qaama guutuu nuuf kennetti lamaan keenyayyuu dadhabnee hojjennee fiduutii qabnan jedha kanaafuu fayyoo bareedduutii yaa obboleettii kiyya edda dhaqxee inni naaffinis ifis immoo guyyaan carraan akkanaa sii kennee gaafa immoo caaltuun immoo si eenyu jettu ni jira caaltuun miskiina waa takka hin beektu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee takka miskiinummaa ishii ilaalee immoo namni dhalli biyya namaatti baay'ee ulfaatadha namni namaa yaadu hin jiru abbaanumti yoo of yaaddate malee kanaaf inaafarraa fagaadhuun isiniin jedha kanaaf viidiyoon kun har'aa kana fakkaata mee viidiyoo kana yoo jaallatta sheer laayik gochuudhaan uummata biraan gahaa komii yoo qabaattan immoo wantan balleesse jechoota koo keessatti immoo jechoota badaa yoon dubbadhe bifa koomentiitiin naa barreessaa yoon dogoggore immoo asitti deebii dogoggorkee bakka kana naan jedha malee arraba hin barbaachisu mana kooti namni arrabaaf mana koo dhuftan viidiyoo hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa yoo isinitti tolu baate bira darbaa yoo isinitti tole immoo koomentii naa barreessaa malee arrabarraa bilisa manni koo siniin jedha kanaafuu viidiyoon kun asumarratti dhumaa kanaaf guddaa galatoomaa ulfaadhaa.